ربي يا رحماني قلوك بديني رحمتك يتيني. الحمد لله ذي الجود والعلا يا قفتا وهندانا ما تأوتلا يا ربي نكدني إيمانا كاملا عمري ندرسي نقدي هفلا بل شريرا يا ربي يا مولا وردي في سمي كيسا وما يراب جلا جبالا فاتئ أمو كرم أبدلا hundinu waan qabu kenna kan kee jala nu kenna kee anta ni'mal mawla ilahi ya allah ya farij al husni qulnu qabidini rahmatak yatini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بكل خير. daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa kanneen addunyaa mararra teessanii nu daawwachaa jirtan bakka jirtanitti rabbiin torbaan naanneessee walitti nu deebiseef galata galchaa baga rabbi subhaanahu wa ta'ala torbaan naanneessee sagantaa teessan sagantaa torbaanii sagantaa TV Islaamaatirraa isinii dhihaattu wal dorgommii barnoota Islaamaatiin torbaan kanaas walitti nu deebisee jechuu barbaanna. daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa akkuma beekamu sagantaa wal dorgommii barnoota Islaamaa tana keessatti yeroo hedduu bifa gaafii fi deebisaatiin waa wal barsiisaa waa walirraa barachaa turuun keenya ni yaadatama. arraas akkuma torbaanan arra dura dabraniititti gaafiilee garee 5 hanga 6tiif qopheessinee istiidiyootti argamne jirra. daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa sagantaan tun sagantaa teessanii sagantaa isin bilbiltanii irratti wal dorgomtan sagantaa isin bilbiltanii walitti dhuftanii gaafilee asirraa isiniif dhiyaattuuf deebisaa deebistan baarakallahu fiikum sagantaa teessanii jechuu. akkuma beekamu torbaan kutee siiraa rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam tanji'a ramadaana dura ji'a 3 oliif adda dhaabnee turre haareetti deebisnee seenaa ergamaa caalamaa sallallahu alayhi wasallam du'a isaa booda maaltu tahe zamanni khilaafaa isa booda jiru akkamitti deemaa ture waan jedhu torbaan kutee taariika abubakr siddiiq saahiba rasuulaa sahaabiyya jaba sahabii jaba sahabticha guddaa rasuula kan iimaan isaa akka gaaraa san waliin laalu turre. guyyaa arraammoo yoo rabbiin keenya fedhe itti aanaa isaa ka isa booda dhufe ummata islaamaa zamana dheeraa tokkoof hoogganaa ture kan zamana isaa keessatti dawlaa hedduu cabsuudhaan imbiraaxoora islaamaa gadhaabee zamana isaa keessa dawlaan hedduun islaamummaa qabattee zamana isaa keessa shaam banamtee zamana isaa keessa fursi banamtee zamana isaa keessa ruum banamtee zamana isaa keessa iskandariyaa fi masrii fi biyyoonni akka suudaanii fi dawlaan afrikaatun irra hedduun mootummaa islaamaa jalatti galtee jechuu. namni kuni saahiba rasuulaa khaliifaa lammaffaa أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبي حفص فاروق نمجانين إسخن الراهي الرقا في ديبسا وليده سناية. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. دعوتوتا TV إسلاما قجلو المنما إيغا وائي أمرر والقافتون تاتي أني أرى برنوتا دقيقة كوراني هنگا دقيقة كوراشاني خنين سني خنون قبو الرهدون كيسان قصة عمر بن الخطاب
dhageessanii jirtan ni beeytan jeetiin abdad wantoota isaatirraa immoo haala isinitti hin jabaanneen irra hedduu dhugaa fi soba jettanii akka deebistan garee 2 fi 3 immoo akka gaafii deebisaa barbaadanii deebisan waan akkasiisan qopheessine yoo rabbiin keenya jee turtii guyyaa arraa daqiiqaa 55 qabnu keena keessatti waa'ee amiir almu'miniin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu isarraa walgaggaafannaa jechuu obboleeyyan kiyya islaamaa ammarraa eegaluudhaan bilbila iskiriina irratti arkamuu kan iimoo fi kan telegiraamaa kanaan bilbiltanii sagantaa tana irratti hirmaachuu ni dandeeysan obboleeyyan keenya kan yeroo hedduu TV islaamaa hordoftanii TV islaamaa sagantaa fatwaafaaf bilbiltan akkasuma sagantaa quraanaatiif bilbiltan yeroon amma keessa jiru tun sagantaa waldorgommii barnoota islaamaati namni sagantaa fatwaatiif bilbiluu barbaadu sagantaa tana booda yeroo raftanii hirriibaa kaatan salaata subii akka biyya teenyaa takkaanuu akka sa'aa Saudi Arabiyaatitti sa'aa 6 booda sa'aa 6 booda ganama subii sheekni keenya Sheekh Anwar Yusuf asitti argamuudhaan fatwaa teessan isiniif deebisa sagantaan tun immoo sagantaa waldorgommii barnoota taniin ani jaalattootaa fi hordoftoota TV islaamaatiif gaafii dhiheessee keessatti isaan waldorgomsiisu jechuudha tanaaf warri quraanaaf bilbiltan warri fatwaaf bilbiltan akkasuma warri haajaa biraatiif TV islaamaatiif bilbiltan hanga sagantaan haajaa teessan laallatu dhuftutti amma immoo carraa warra waldorgommii barnoota islaamaati irratti hirmaachuu barbaaduuf akka gadhiistan maqaa rabbiitiin isin gaafadha jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum yoo fatwaaf bilbiltanii sagantaa tiyyatana keessa seentan isin qabee nama jiru sanii wajjin wal isin dorgomsiisa inshaallah akka nu jalaan baane isin gaafadha asumaan akkasii daawwattoota keenya inshaallah gaa suduudumaan itti fufuudhaan waldorgomtoota eegaa jirra waldorgomtoonni garee jalqabaa sararra seenanii jiranii isaan simanneeti inshaallah walitti deebinaa obboleeyyan islaamaa warri amma sararra dhuftan assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاكم الله خيرا بقى نجيان دفتن شمرن كينيا جلقبا رتي مقا خيساني في بكي رابيل بلتن ناهي منيقلا اوكي مقا يا شوقي عبد الله مقالة رياض سعودي عربية. قبلتي تيا سجلين تيتي كوني ممورتي وانا تيجي تسير تنانقل لنتاقيني سعودي عربية مقالة رياض الرائم بردها مقا هي شكري عبد الله. شكري عبد الله رياض أيه نمني لما فا إنه إسرع بالبلتا عائشة جمع مكرة عائشة جمع مكة جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم daawwattoota TV islaamaa qaceellol manamaa akkuma isin hordofaa jirtan gareen jalqabaa sararra galtee jirti garee jalqabaa keessummeessinee walitti deebinaa garee jalqabaa kana keessatti shamarran lamaatu qooda fudhachaa jira isaanis Shukrii Abdallaa Saudi Arabiyaa Riyaad irraa akkasuma Aisha Jama Makkarraa bilbiluudhaanii asirratti argamanii jiranii gaafii isaaniif dhiheessineeti inshaallah akkasitti turtii gaarii waliin goona gaafii jalqabaa namni dura gaafatamu Shukrii Abdallaati tole Shukrii Aisha gaafileen teessawwan wal fakkaattuuf atis dhageeffadhu jazaakillahu khayran gaafiin garee tanaaf dhihaattu gaafiin jalqabaa akki jettu khaliifaan islaamaa kan lammaffaa eenyu jetti خليفة لما خان إسلاما عمر بن الخطاب. اوكي عائشة أيوة قافي لقيسة عمر بن الخطاب. اوكي عائشة قافي لما فاتن سقافة ده قافي لما فاكي جتو مقالة قصة يوخين كنيا تكانو لقبة وري عربا جانين قنين عمر بن الخطاب تياممو ترخيسا لمهيمي جتي قافي لما فا مقاقوسا إنو جتن مقاقوسا عمر بن الخطاب لمهيمي عمر بن الخطاب كاتان إني تيامما تري
maqaalee qosaa isaa lama himi. Obbo Nuureen. Abbaa Nuura lama. Ayee tokko. Umar ibn Khattab maqaa isaa. Umar maqaa isaati. Maqaa isaa naa himtee jirta. Maqaa qosaa kan inni hedduu ittiin beekamu hadiisa faa keessatti yeroo hedduu Umar ibn Khattab maqaa qosaatiin tuqama. Maqaalee san yoo beeyte himi yookaan sibiraan dabare jazaakillaahu khayran. Shukrii Abdallah. Faaruq haqaaf baaxila Dambaasaa. Tokko. Nama karaa inni qote sheexaanni kun. Maqaa qosaa waan sadarkaa isaatii miti maqaa qosaa kan inni ittiin yaamamu. Ta'eef tokkoffaa Faaruq jennee. Ayyee tokko jenne. Lammaffaa isaa villaan najaraa dastaaja. Jazaakillaahu khayran baarakallaahu fiik. Ayyee shukrii Abdallaa gaafii sadaffaa si dura gaafatamaa. Gaafiin sadaffaan akki jettu Umar ibnul Khattaab waggaa meeqaan rasuula irra xiqqaadha umriin isaa. Umar ibnul Khattaab waggaa meeqaan rasuula irra xiqqaadha. Waggaa meeqa booda turee rasuula booda dhalate. Waggaa 5. Waggaa 5. Okay, ayyee 5. Ayyee galatoomii obboleettii keenya Aayishaa Jaamaa. Eewa. Umar ibnul Khattaab rasuula irra waggaa meeqa xiqqaadha umriin. Waggaa 5. Waggaa 5. Hayyee galatoomaa isin lamaanuu jazaakumullahu khayran baarakallaahu fiikum. Daawwattoota TV Islaamaa qacoolol manamaa garee jalqabaa haala kanaanii gaggeessinee jirra. Gareen jalqabaa wal dorgommii jabduu godhaa turanii. Gaafiileen garee jalqabaatiif dhihaatte tan jalqabaa khaliifaan Islaamaa kan lammaffaa eenyu jetti. Isaan lamaanuu Umar ibnul Khattaab jechuudhaan sirritti deebisanii. Gaafiin lammaffaa maqaalee qosaa Umar ibnul Khattaab keessaa maqaa Umar ibnul Khattaab ittiin yaamamu kan qosaa akka Araba laqabaa fi kunyaa jaaniinitti nuhima lama yaama jennee maqaalee san keessaa Aishaa Jamaalitu dura gaafatame Abannuureen takkaanuu abbaa nuura lamaa jettee sirrii mitiin arkanne khabiraati illee himuu hin dandeenye. Obboleettii teenya Shukrii Abdallaa Faaruq nama haqaa fi baaxila addaan baasuu jettee Faaruq harkattee jirti. Maqaan laman gaafadhe tokko waan naa himteef qabxii cinaa takka harkatti. Gaafiin sadaffaa immoo Umar ibnul Khattaab rasuula rabbiitirra waggaa meeqaan xiqqaadhaa umriin jetti. Isaan lamaanuu waggaa 5 jaanii isaan lamaanuu sirritti hin arkanne jechuudha. Gaafiilee sadeen gaafatame keessaa gaafii takkaa fi cinaa deebisuun Shukrii Abdallaa yeroo injifattu obboleettii teenya Aayishaa Jaamaa gaafiilee sadeen gaafatamte keessaa gaafii takka qofa sirrii deebistee wal dorgommii jabduu taasistee jirti. Isin lamaanuu jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum hedduu galatooma isiniin jenna rabbi isinirraa haa jaalatu. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa wanti seenaa khulafaa urraashidiin irraa wal barsiisnuuf seenaa isaaniitu seenaa rasuula keenyaatitti hidhaadha. Isaanii warri rasuula booda dhufee addunyaa Islaamaa tana bulchaa ture. Isaanii warri Islaamummaa arra nuti harkaa qabnu tana babal'isee asiin ga'e jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya itti fufnaan mallee garee lammaffaatu sararra jira. Garee lammaffaa simanna. Garee lammaffaa warri sararra jirtan assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. بقى نجيان دفتني شمرن كينيا بكا مكاخي سني في بكا رابل بالتناهي من إيقلا جزاكم الله. فوزيا أبابي بكرة. فوزيا أبابية. مكرة لما فا إنيو مسلمة إبراهيم كايرو جبت الرحم. مسلمة إبراهيم. هيا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. دعوتوه تي في إسلاما كتقولوا المنما قري لما فا وجنجر قري لما فا خيستي أما اللي شمر لما تو قودة فرد تاجرة
shamarran garee lammaffaa keessatti qooda fudhachaa jiran Fooziyaa Abbaa Biyyaa Makkarraa akkasuma Muslimaa Ibraahim Ijipt magaalaa Kaayiroo irraa bilbiluudhaan hirmaachaa jiranii gaafiileen Fooziyaa fi Muslimaan gaafatamanii gaafii isin ummata yeroo hedduu wal dorgommiin teessan jajjabduu waan taateef jecha gaafii jajjabduun isin gaafadha. Akka irraa deebi'eetiin jira inshaallah gaafuma garee lammaffaatiif qophooyteen isinii dhiyeessa. Gaafii sadeen gaafatamtan dhugaa yookiin soba jechuun deebistan tole. Inshaallah rabbi halaafisu. Dhugaa yookiin soba waan biraa keessan seenu hangasuma qofa. Tamam. Gaafii jalqabaa Fooziyaa Abbaa Biyyaatu gaafatama. Fooziyaa gaafiin jalqabaa akki jettu Umar ibn al-Khattab waggaa 13 rasuula irra guddaadha jetti. Dhuga moo soba? Soba. Umar rasuula irra xiqqaadha jechuudha hayyeen ilaalame. Gaafii tokkoffaa Muslima dhuga moo soba? Soba. Soba. Hayyee. Gaafii lammaffaa Muslima Ibraahim si jalqaba gaafatamaa gaafii lammaffaa akki jettu Umar ibn al-Khattab khulafaa'u raashidiin afuran keessaa nama jalqaba amiirul mu'miniin jedhamuun yaamamee jetti. Dhuga moo soba? Yani khulafaa'u keessa nama jalqabaati. Khulafaa'u raashidiin afuran keessaa namni jalqaba maqaa yookiin yaaminsa amiirul mu'miniin jedhu arkate Umar ibn al-Khattabii jetti. Ustaaz narra deebii gaafii. Ayya Muslima tara sadaffaa sirra deebi'a inshaallah. Khulafaa'u raashidiin afuran keessaa namni jalqaba amiirul mu'miniin jechuun maqaan isaa yaamame Umar ibn al-Khattabi. Dhuga moo soba? Soba. Soba. Ayyee. Gaafii dhaga'eera ustaaz. Tole. Dhugaadha. Dhugaadha. Ayyee galatama. Jazaakumullahu khayran. Gaafii sadaffaa Fooziyaa Abbaa Biyyaatii dura gaafatama. Fooziyaa gaafiin sadaffaa akki jettu Umar ibn al-Khattab shanyiin isaa Qureeshiidha jetti. Dhuga moo soba? Dhugaadha. Qureeshiitti gala dura sanyii Arabaatii boodarra garuu Qureeshiitti gala. Ayyaa ani dhugaa fi soba qofaan jee Fooziyaa jazaakillahu khayran. Dhugaadha. Dhugaadha. Tole. Muslimaa Ibraahim. Dhugaadha ustaaz dhaggeeffadha jira. Dhugaa. Ayyaa isin lamaanuu galatooma jazakumullahu khayran baarakallahu fiikum. Daawwattoota TV Islaamaa qacollol manamaa akkuma hordofaa jirtan garee lammaffaa keessummeessinee garee lammaffaa gaggeessinee jirra. Garee lammaffaa keessatti Fooziyaa Abbaa Biyyaatii fi Muslimaa Ibraahimiitu wal dorgomaa ture. Gaafiin jalqabaa akki jettu Umar ibn al-Khattab waggaa 13 rasuula irra guddaadha jetti. Isaan lamaanuu soba jechuun sirriitti harkatanii Umar ibn al-Khattab waggaa 13 rasuula irra guddatu himni san dogongora qaba soba. Maal akka taate gareeleen dhuftu keessa wal dorgomuu dandeesse hangam takka umriin isaa rasuula irra xiqqaadha moo rasuula irra guddaadha waan jettu. Gaafiin lammaffaa akki jettu Umar nama jalqaba amiirul mu'miniin jedhamuun yaamame jetti. Khulafaa'ota raashidiin afuran keessaa namni jalqaba khaliifaa tahee أبو بكر الصديق أمير المؤمنين جامون ياممنه خليفة رسول الله جامو يام من أمني مكا أمير المؤمنين جامي ياممو جلكبا إرتي إيغلته عمر بن الخطاب يتقافين فوزي أبابي يدوغا جته مسلمة إبراهيم مو صوبة جته هن أركن مسلما فوزي أتو أركته صحابوتا خيسة تكانوا خلفاء الراشدين كيسا نمني جلكبا أمير المؤمنين جامي ياممه عمر بن الخطاب خم مكان أمير المؤمنين تكانوا دوري أمة مؤمن توتا جاء مكان كسي خنمف جلكبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رب دلقا غاريسا هند إراها جالتو غافين سدفا عمر بن الخطاب شنين نساء قريش رجتي إسال لمانو لغا رجان إسال لمانو سرت أركتن عمر بن الخطاب شنين نساء قريش دا غافيلي سدين غافتم تخيسا فوزي أبابي يسدينو ديبسو نيرو انجفتو بليتتين مسلمة إبراهيم غافي لما فاد أبدي غافي لما قوفا سرتي ديبسون لما فاباتي جرتي إسلامانو غلطو ما جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم داوتوتا تي في إسلاما كچولو المنما خان هردوفا جرتن تي في إسلاما سغنتان إرا هردوفا جرتن مو سغنتا والدرغمي برنوتا إسلاما تن ترباني تيرو تنغويا جمتا إسني دياتو سغنتا والدرغمي برنوتا إسلاما تن والدرغمتون نخينيا
dhufanii wal duraa duubaan bilbilanii irratti hirmaatanii keessatti wal dorgomani hanga ammaa sagantaa tana keessatti wal dorgomtoota garee lama yookiin waliigalatti nama 4 wal dorgomsiisnee jira jechuudha. Akkanumaan itti fufnee hanga sa'aan teenya geessutti garee 5 hanga garee 6tiif carraa kennina. Warreen sagantaa tanarratti qooda fudhachuu barbaadan sagantaa tanarratti bilbiltanii akka wal dorgomtan akka wantoota sheekan keenya barnoota siiraa kan sheekan keenya yeroo hedduu isin barsiisaa turan haffazanii jirtammoo quba qabdammoo ni yaadatammoo akka wantoota akkasiisan akka iflallaaltaniif sagantaan tun qophoo'e sagantaa bifa gaaffii deebisaatiin wal gaafannee walii deebisaa walirraa barannu waan taateef jecha namuu bilbilee akka irratti hirmaatu gamanumaan isinii dhaama sagantaa itti fufna. guyyaa har'aa wanti irraa mari'achuu jirru seenaa Umar ibn al-Khattab khaliifaa islaamaa kan lammaffaa فاروق هذه الأمة نما حقا في دوغا الدباسون بيكمو خوان تكراه هنكانفن نما حقا دبچو رانكانفن نما دوغا نما تهمو رامو لو متلائم سكند تكافيو إفدوبان ديبيني نما كسيت الرا دبچو جرا خا رسول ربي صلى الله عليه وسلم رقابانيف عمر يو خراتو كنديم شيطاني خرا إسا ديسي خرا براتين فيغا جي خا رسول ربي صلى الله عليه وسلم ragaa bahaniif kan sahaabonni rakkachaa turan gaafa inni islaamummaa qabate qoma dhiibaa dhaqanii ka'baa duratti salaatan sababa inni keessa jiruuf rabbiin quwwaa itti godhe islaamummaa keessatti nama taariikha guddaa qabu nama rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam osoo inni zamana jaahiliyyummaa keessa kufrii keessa jiru yaa rabbi islaamummaa tana jeenota akka umariin cimsi jee rasuulli du'aa godhe دعاء الرسول إساف كيبلمته إني كفر راجر إسلام ما دفع أبو جهل مو كفر خيستها في تنتكاته تنسبلته إسا وفقمه رسول بودا وجوتا ديرا فمة إسلام هجناتوري وجوتا سنكيسة بيوتا عرباتي في أكسمة بيوتا فرسي هدو تشابسو لان موتما إسلام جلت ديبسه نما كسيت الرجل يا الراها سوجر إني عمر بن الخطاب أمير مؤمنات خليفة لما فاخر رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما أوسو الدنيا تنرجرو جنة كانني فمه نما أكمل إيمانا في زهدي خيستي بكموجة جزاكم الله خيرا نما تقوتو سرر الجرا وبليس خينيا تكن وبليتين تينيا نمني سرر الجرو أكسومتي أكنو أوبسن نمني لما فا بالبلا تليجراما سنرتي بالبلو نكون نما يسنين جنة نما بالبلي سرر جرو خانتي إدامتني يو نما خنا وجي والدرقومو بربادن يرون درقومي أما تنافو بالبلتني أكاكود إرافورتن مكا ربيتين إسن هبتشيسا إن شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم داوتوتا خين ساقنتان تينيغا حالو مخانا نتفوفتي صدركا نما إرادو بچو جرو نما دقيقة تكان ساعتك خيست إرادو بتني في تنيمت تنافس دودان غرغري سدفات دبر غرغري سدفات سرر رجرا وري سرر رجرتن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله جزاكم الله بقى نجيان أفتن جل كبرت مكاخي سنيفي بقى رابل بلتنا هيمون إيقلتن إن شاء الله فوزية عبد اللطيف سعودي عربية مقالة رياض فوزية عبد اللطيف رياض الرام نمي لما فا تاجو أبيتي كويتي الرام تاجو أبيتي كويتي الرام وري كويتيس ججبودا جزاكم الله خيرا بغنا جي انغرا تي في اسلام دفتني سنين جچا چرا غاري نسني هوا داوتو تي في اسلام كچولل المنما غري صدفا وجين ترتي تاس نغرين صدفا فوزي عبد اللطيف في رياض الرا كسمتاجو ابيته كويت الرا سلمان ولت دفني غافين جلقبا نم ندور غافتمو فوزي عبد اللطيف رياض الرا غافين جلقبا غافيلن تيسن سدينو دغا يوخين صوبه جچون ديبستن توله إن شاء الله توله ايه غافين توقفا كجتو فوزيا عمر ابن الخطاب زمن جاهليوما تكانو زمن كفري خيسة توريسانيتي تكا سنماف تكانو حاولتي في سجود نيجت دوغا موصوب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب تكا زمن جاهليوما وصو اسلام ما نتلوفين دورا سنما في سجود نيجت دوغا موصوب صوبة اوكي ايه تاجو لغاد ايه اوكي غلطهم ايه غافي لما فا تاجو درا غافتما تاجو غافي لما فا كجتو
عمر بن الخطاب قافوي درات والفكاتي قروتك أدى عمر بن الخطاب زمن جاهلي يما تكا فرشو يوخين خمري دوغيهم بيخو جت دوغا مو صوب صوب فوزي عبد اللطيف قافي رجع استاذ دوغا مو صوب ما تدري ديبي سانتي مالي اوكي ايه جزاك الله خيرا قافي صدفة فوزي عبد اللطيف درا قافتما فوزيا قافين صدفة كي جتو ماتين عمر بن الخطاب أبوتي كابينيا توراني ماتين عمر بن الخطاب أبوتي كابينيا توران وخين تجارة تاجر توران تنافو عمر بن الخطاب جيرين دائم ماسا راحان دبرسي جتي قافين صدفة دوغا مصوب لغانا أيه تاجو بيتي لغادا قالتهم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم دعوتوا تي في اسلاما كجلل المنما غري صدفا خيسم مسن ان شاء الله سكندي مراسه بودا بكنا باني ولد ديبن وسو بكنا باني غري افرفان كيسم مسن وان غري صدفا خيسترن وليهمنه بكنا باني ولد ديبن ان شاء الله غافين جلكبا غري صدفا غافتمته عمر بن الخطاب زمن جاهلي ما خيسه تكاسنا ما سجودهم بيخجت دغمو صوبا obboleettii teenya Foozii Abdulatiif soba jettee sirriitti harkattee taajuu abbitee immoo dhugaadha jee hin harkanne walumaa galatti deebisaansi Umar ibn al-Khattab zamana jaahiliyyummaa keessa nama sanama gabbaruu ture akkuma ummatoota Arabaa kan naannawaa san jirutti nama sanama itti gabbaru qabaachuu ture sanamaaf sujuuduu ture jechuudha. Tanaafuu akkaataan himni itti kaayame sirrii waan hin ta'iniif jecha Umar ibn al-Khattab zamana jaahiliyyummaa keessa sanama gabbaraa ture akka taariikhni isaa himutti. wanto san akkaataan itti hurraa hubachuu dandeenyu Umar yeroo takka waan hedduu na rifachiistuu fi waan hedduu na kofalchiisu waan takka tanii yaadadhe hedduu koflee hedduu gadduu jira je zamana jaahiliyyummaa keessa nuti ummata timirarraa sanama waan gabbaru tolfatu ture timira wali boocnee timira wali qaqqabnee timira jiidhaa kana wali qaqqabanii boocanii kaayyatanii sujuudaniif akka rabbiititti waan isaan tolfatan san yeroo beeloynu immoo waanuma rabbi jennee yeroo takka gabbaruu turre san as qabannee nyaachuu turre jee Umar ibn al-Khattab odeessuu ture dubbii isaa keessatti saniifuu Umar ibn al-Khattab nama sanamaaf sujuuduu ture islaamummaa duratti jechuu. Gaafiin lammaffaa Umar zamana jaahiliyyummaa keessa takkaa farshoo dhugee hin beeku jetti Foozii Abdulatiif soba jettee sirriitti deebistee jirti. taaju abbite immoo inni soba jehee isaan lamaanuu sirriitti deebisanii jiran Umar ibn al-Khattab akkuma warroota Arabaa biraatitti zamana jaahiliyyummaa keessa nama farshoo dhugu ture jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala achi booda waan san irraa fuudhee islaamummaa keessa kannee خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام رسول ربي صلى الله عليه وسلم جه الرجال إنما جاهلي ما خيستي إسلام ما خيستي سكسمتي الرجال جبانا مات جتون جرتي جتو تنافق في صدفة ماتين عمر بن الخطاب أبوتيك بيننا تكانوا تاجر تجار تورن تنافق عمر بن الخطاب دائم ما سا رحان دبر سقافي جتو إسال لمانو لغا رجاني إسال لمانو إن أركنه عمر بن الخطاب تاريخ إساء خيستي وانتهي ممو ماتين إساء فقيرة مسكينة وان ترتيف ججا زمن دائم ماسا نما ركو جبدو خيس دبرته ركو أكما رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما بيلو تره نما أمة عرباتيف رئيتي سي أجرى أركتشو تره عمر بن الخطاب دائم ماسا تن قرمات أدات نقوتم تتره عمر بن الخطاب دائم ماسا قرمات إساء مدته سنيتو جبنا في قوة خنفي أكستي هاسا وتاريخ ساخيستي تنافو دائم منسا رهان تور دائم منسا هدو مشكا هدو خيس دبره أتي بودا مو نما دلدلة سينه هوري هورته خبجا قد أركته يجو تناف غافيلي سدين غافتم تخيسا فوزيا عبداللطيف غافيل لمن درا سرتي ديبي سودان قبتي لما يرو أركتو وبلس خين تاجو أبيته غافي لما فاقو فسرتي ديبسي كبتي تكا أركته فوزي عبداللطيف تو انجفته إسلامانو هدو غلطوما دعوتو تي في إسلاما كتلو المنامة يرو بقنا غبابا باني ولد تبنو بقنا غبابا خنا وجن ترتي غاري يا ربي يا الله يا خنو خنديني غم خيولي غنيه غبرو تركناني دين مدو يا رحماني
بسم الله من جلقبا مكا ربي خودرسي مكا ساده تنا قلبيتي يبورسي فاروسي ملي ربي مالكبا يونسي فارسي يا خنفارون سالمي سفارس الدبسي ati farfamutana gabrotan gammachise rahmata khati robi warradin sabachise turre sunna rasula tanqabso danu geise khana haka khana dabse jannat ar-raif meise جنة خير قيسي أتما يا رحماني مخاسدين خناني يا ربي يا الله يا خنوخ النديني يا ربي يا الله يا خنوخ النديني قم خيولي قليه قبرو تركناني دل مدو يا رحماني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إردي بني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تي في إسلاما كجلو المنامة قن إسن دعوة جرتن سجنتا والدرقمي برنوت إسلامات تي في إسلامات الرقوية جمتا ساعة نسينيات سجنتا تنرتي أمتوته هدو والدرقم سيسنه بقولنا جبابا باني بقولنا بودا ولد تبين جري أفرافاتو سرر رجرا جري أفرافاتنا خيسوم ميسنه حال ما مدورات نتفوف نيرماننا كيسنا حاجباتو هنقد ومسجنتاتنا تورتي قارين وجين قرايسين جنة نموتا جري أفرافا رجرا خيسوم ميسنا وري جري أفرافاتي بالبلتن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله جزاكم الله خيرا شمرن كينيا بقنا جا انجر تي في اسلام بالبلتن مقا خيسني في بكي رابيل بالبلتن ناهم ونيقرا جزاكم الله. استاذ انوار بليتي دي مكان كي ديفاما وانا تيجي استاذ انوار جاتشو جرتا ايه اوكي سجنتا فتواتي في بالبلتة hello hello سجلن سيدا جيمتي نجامي سجنتا والدرغوميتي في بالبلتة مو سجنتا فتواتي في بالبلتة فتوى اوكي ديفاما ان شاء الله سجنتا فتواتي يرو سبيرا سوبين بريتو بالبلي جزاك الله خيرا ان شاء الله بارك الله فيك وبليتي تينيا فتواف بالبلتة يسي ان شاء الله سوبي بودها بالبلتو نما براس سيمنا ان شاء الله وبليتي تينيا تلما فا سرر جرتو مكان كينيو يسرى بالبلتة مكان كي أم محمد سرر يا سوبي ربيار أم محمد اوكي جزاك الله أم محمد قالت ومي نمني لما فاق سرر رجل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بلي صحيح مكان كي انيو اسرا بالبلتا بقنا جاي نفت جزاك الله. مكان كي زبير كدير جرما كبيل بلبي جرماني راي. زبير كدير جرماني راي اوكي قالت ومي جزاكم الله خيرا. دعوة تي في إسلاما كجلو المنامة كمان موردوفا جرتن غري أفرافا وجين سررت يركمنا غري أفرافا تنخيستي ورقودة فرجاجرا أم محمد ريادي راكسم الزبير كدير جرماني الراهي غافي غري أفرافا تيف قوبويتي نمني جلقبا دورا غافة أم محمد ريادي را أم محمد غافين تيتا جلقبا كيجتو إسلامانو ديفاما جلقبا رتي لغا يوخين صوبة جتون دي بستنتولي اوكي أم محمد نرقيسا يعني ترتي سجلين تنا رفتي إن شاء الله هنقدر نديستي سجلتي الفول بالبلد ديالو قافين جلكبا أم محمد أكيدتو عمر بن الخطاب مدينتي لالتي قدتيتي لقى مو صوب صوب أيه زبير يا عمر بن الخطاب مدينتي لالتي قدتيتي قافين لقى مو صوب صوبة صوبة هي غافي لما فاز زبير الدرة غافتما غافي لما فاز زبير كجتو عمر بن الخطاب مكة دوية أول مجت لغا موت صوبة لغا
galatoomii ummu muhammad xiqqoon dhageenyarra naan jedha. umar ibn al-khattaab makkatti du'ee awwaalame dhuga moo soba? ها hello hello ummu muhammad Wabansa. sagaleeti dhagee jirta Soba. bakka irra jirtu san xiqqoo jijjiiradhame jazaakillaahu khairan sagaleen teen dhagayamtu ni mummurti bakka jirtu san jijjiiradhu jazaakillaa hello Soba gaafin soba. اوكي هي قالتهم جزاك الله خيرا غافي سدفا ام محمد دورا غافتما ام محمد غافي سدفا كجتو عمر بن الخطاب قبري صحابوتا تنبقي جتت جامتتي اول ما يتي دوغا موصب Soba. صوبا يا قالتهم زبير كدير يا غافر ناديغا عمر بن الخطاب قبري صحابوني هدوني أول من تنبقي جامون بكم تتي أول ميت لغا مو صوب صوبة صوبة هي قالتهم جزاكم الله خيرا إسلامان والفادة بارك الله فيكم دعوتوت تي في إسلاما كتلو المنمة garee afuraffaati wajjin turre gareen afuraffaa jajjabduu turte gaafii sadee isaaniif dhiyaate akka armaan gadii kanatti deebisanii gaafiin jalqabaa Umar ibn al-Khattab Madiinatti dhalatee jetti isaan lamaanuu soba jechuudhaan deebisanii Umar ibn al-Khattab Makkatti dhalatee guddate wanti sirrii Madiinaa miti gaafiin lammaffaa Umar ibn al-Khattab Makkatti du'ee awwaalame jetti Ummu Muhammad soba jette Zubeer immoo dhugaadha jee Ummu Muhammadiitu arkatee Zubeer hin arkanne Umar ibn al-Khattab Madiinatti du'ee awwaalame Madiinaa Rasuula sallallahu alayhi wa sallam achitti du'ee awwaalame gaafiin sadaffaa Umar ibn al-Khattab qabrii sahaabota Tanbaqii jedhamtutti awwaalame qabrii sahaabota guddoo namni yeroo Madiinaa dhaqee ziyaaruu qabrii sanitti awwaalamte qabrii sahaabonni hedduun keessatti awwaalamanii jechuu zamana Rasuulaati irraa kaatee hanga ammaatitti qabrii guddoo warra Madiinaati qabriin baqii achitti awwaalame jetti isaan lamaanuu soba jechuudhaan deebisanii Umar ibn al-Khattab immoo hujraa Aishaa haadha Rasuula Rabbii sallallahu alayhi wa sallam achi keessatti awwaalame saahiba isaa nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallamii fi saahibticha Rasuula sallallahu alayhi wa sallam guddaa saahiba Umar ibn al-Khattab guddaa kan ta'e Umar ibn Abu Bakr as-Siddiq isaan biratti hujraa Aishaa takkaanuu mana Aishaa fi Rasuulli waliin galuu turan keessatti saahiba isaanii biratti awwaalame Umar ibn al-Khattab yeroo aakhiramu ilmaan isaa ergee Aishaa hayya dhiifama gaafate amiira mu'minaati isin ergellee hin je'inaati asitti awwaalamuu fadha jennaan Aishaa akkasitti isaa fayyamte yeroo Umar ibn al-Khattab aakhiramu abbaa isiitii fi rasuula isii takkaanuu abbaa mana isii biratti akka inni awwaalamu taasiste jechuudha gaafii sadeen gaafatamte Ummu Muhammad sadeenu sirritti deebisuun yeroo injifattu obboleessi keenya Zubeer gaafii lammaffaa dhabee gaafii lama sirritti deebisee jira haala saniin wal dorgommii isaanii dhumte galatoomaa isiniin jenna garee shanaffaa simanna suduudumaan garee shanaffaa warri sararra jirtan assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاكم الله خيرا نما لما يوتا تنمني لمانو سلامتا ديبسا سجلي نما تكوكو فان دقيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاكم الله خيرا ورا درجة جيساتي ولد في ديرو ولد في رجل كباتي في بقى نجيان دفتن جزاكم الله خيرا مكاخي سنيفي بكي رابل بالتناهمة. أحمد كمال مدينة الراية. أحمد كمال. بقى نقال نويك دني يحيى محمد رياض الرا يحيى محمد رياض الرا هاي سلامانو غلطوما جزاكم الله خيرا جرى غارين سني هوا داوتو تي في اسلاما كتلو المنما
kanneen sagantaa tana suduudhaan bakka jirtan teessanii daawwachaa jirtan hundinuu tun sagantaa wal dorgommii barnoota islaamaati. Sagantaa wal dorgommii barnoota islaamaa tan guyyaa har'aati irratti hanga ammaa garee 4 keessummeessinee garee 4 gaggeessine. Amma immoo garee 5ffaatu sarara irratti nu wajjin argama. Garee 5ffaa tana keessummeessinee haala isaan irratti wal dorgomanii abbaa injifatus walumaan laalla. Isinilleen warri koomentiin deebisu jirtan hirmaannaa keessan jabeessa. Sagantaa tana waliif qooda obboleeyyan keessan itti afeera akka isaanis qooda irraa fudhatanii waa irraa barataniif jecha gara garee teenyaatitti deebina. Garee 5ffaatu sarara nu wajjin jira. Garee 5ffaa tana keessatti warri qooda fudhachaa jiran Ahmed Kamaal Madiinaarraa akkasuma Yahya Muhammad Riyaadirraa yeroo jalqabaatiif warri dhiiraa lama walitti dhufe warra dhiiraa sagantaa tanarratti bilbiltanii qooda fudhachuun akkuma obboleeyyan keenya lamaan kana isinitti haa barru isiniin janna. Sagantaan TV Islaamaatirraa dabartu hundinuu dhiiraa fi dubraaf adda baatee deemtu hin jirtu hundaa'uu bilbiltanii irratti hirmaachuu dandeessan gamanumaan isiniin janna. Suduudhaan gara gaafiitiin dabra. Gaafii jalqabaa namni dura gaafatamu Ahmed Kamaali. Gaafiileen teessan lamaanuu dhugaa yookiin soba jechuun deebistan tole. Isin lamaanuu gaafii hundaa'uu dhugaa yookiin soba jechuun deebistan. Arra isinirraa hin laaffise inshaallah akka jartaniin dogongorre isinii dhaammadhe tole. Hayyee. Maashaallah. Gaafii jalqabaa Ahmed Kamaal deebisu. Gaafiin jalqabaa akki jettu Umar ibn al-Khattaab nama shayxaanni akkaan isarraa dheeysu ture jetti dhugamoo soba? Xiqqoon dhageenya ranaa deebi'an. Gaafin jalqabaa Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu nama akkaan shayxaanni isarraa dheeysu ture dhugamoo soba? Sheekan irraa ittanii gaafiin nutti dhaga'an. Shayxaanni irraa dheeysu ture Umar ibn al-Khattaab irraa. Dhugaadha nama shayxaan irraa dheeysuudha. Okay, dhugaadha. Yahya Muhammad. Dhugaadha. Yahya gaafii lammaffaa si jalqaba dura gaafatama. Inshallah. Gaafii lammaffaa akki jettu yeroo hedduu Qur'aanni dubbii Umar dhugoomsee jetti. Umarii rasuulatti haasa'u jiru jecha inni rasuulaan haasa'u irratti yeroo hedduu Qur'aanni dhufee jecha Umar san dhugoomse. Dhugamoo soba? Dhugaadha. Galatooma. Ahmed Kamaal? Dhugaadha. Dhugaadha. Jazaakallahu khayran. Gaafii sadaffaati. Gaafii sadaffaa isin lamaanuu wal cinaa gaafatamtanii nama dura dubbateetu injifata. Nama dura waan sirrii dubbate tole. Inshallah. Okay. Gaafiin sadaffaa ta isinii dhiyaattu akki jettu Rasuulaa fi Umar ibn al-Khattaab soddaa waliiti jetti. Dhugamoo soba? Dhugaadha. Okay. Ahmed Kamaal dura dubbatee isin lamaanuu deebistan ayyee galatooma jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum. Rabbi isinirraa haa jaalatu. Daawwattoota TV Islaamaa qaceellol manamaa akkuma hordofaa jirtan kana garee 5ffaa waliin turre. Gareen 5ffaan xumurattee jirti. Isaan lamaanuu maashaallah tabaarakallah warra kan jajjabaa turanii gaafii isaaniif dhiyaatte akka armaan gadii kanatti waliin laallaa jechuudha. Gaafiin jalqabaa tan gareen 5ffaa gaafatamte Umar ibn al-Khattaab sahaabtichi rasuulaa guddaan nama akkaan shayxaanni isarraa dheeysu ture jetti. Dhugaa jechuun deebisan. Dhugaa isaan lamaanuu sirriitti harkatanii jiran. Rasuula rabbiitu ragaa baheef yeroo Umar karaa tokkoon deemu shayxaanni isarraa dheeysee karaa Umar irra hin jirreen deemaa jee. Nama hangas takka jabeenya isaatiif, iimaana isaatiif, zuhdii isaatiif shayxaanni illeen irraa dheeysuu ture. Nutoo yaa obboleeyyan kiyya, obboleeyyan Islaamaa maal daleyneeti shayxaanni nurraa dheeysuu ta'a. Nuti ummata sunnaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam hordofee shayxaana injifatame warri shayxaanni isaan injifatee shayxaana jala deemu jirru dhaabbannee jiruu fi hayaata keenya keessatti if haa gaafannu. Isiniin jazaakumullahu khayran nu hundinuu. Gaafiin lammaffaa akki jettu yeroo hedduu Qur'aanni dubbii Umar dhugoomsee jetti. Qur'aanni yeroo hedduu waan Faaruq jedhamee beekamuuf inni illeen sababa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo hedduu Qur'aanaan jecha Umar dhugoomse. Isaan lamaanuu dhugaadha jaanii deebisanii jiran. Umar ibn al-Khattaab osoo rasuula bira taa'ee rasuula rabbiin sallallahu alaihi wasallam yaa rasuula rabbii osoo aayanni hijaaba hin buhin dura
عمر بن الخطاب رسوله فقافي تكده ستكانوا يادة كنديس يا رسول ربي صلى الله عليه وسلم وصوها دوم من خيتيف تبرتون خي همتو في جنمات هندراه سترتني حجابة جنان رب سبحانه وتعالى آيات القرآن خوائي حجابا دبتو فإذا سألتموهن آيات قرآن من وراء حجاب خدرج وجد واي حجابات تبستون غيرو هذا من رسول ربي صلى الله عليه وسلم وقافتن girdoo duubaan takkaanuu sitaaraa duubaan gaafadha jettu aayaan kun sababa Umar ibn al-Khattab irratti akka bu'e dubbii isaa san dhugoomsuuf akka bu'e ulamaa'iin himte aayatoonni hedduun ammallee khabiraatii jira yeroon qabnu keessa deemuu fi tanaaf achumatti dhaabbanna gaafiin sadaffaa rasuulaa fi Umar ibn al-Khattab soddaa waliiti jetti isaan lamaan dhugaadha jechuudhaan deebisanii rasuulaa fi Umar ibn al-Khattab soddaa waliiti Umar ibn al-Khattabiitu رسول ربي تف انت لإساء حفصة تجأم تخني هذا منا رسول ربي خيسا تكا حفصة دا من أمهات المؤمنين هذا مؤمنة جأمت تيام تخيسا حفصة بنت عمر بن الخطاب تنجأمت إسيساني الرسول ربي صلى الله عليه وسلم في جلا كباتشو تره حال سنين عمر بن الخطاب في رسول ربي صلى الله عليه وسلم ولت صداتهن غافي غريش نفاتنا إسال لمانو سدي سديرو أركتن غرو غافي سدفة أحمد كماليتو در دوغا جهه ديبسي إسال لمانو غرو غافي غوتو أركتن جراني إسال لمانو ربي برخانسان هابربادو غريش نفا أستي تمره غري جهفا كيسون ميسنا غري جهفا سرر رجرا وري سرر رجرتن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله جزاكم الله خيرا شمرن كينيا سجلين تيسن فقو جرتي بغنا جيان دفتني تكو سجلين تيسن الفودا سجلين ويتو نما تقبير عدقي فما يودن ديسن بك سجلين انجر الرتاء بك جلقة برتي مكا خيساني في بك رابيل بالتناهما هلو 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 أختي مكانك أين يسرى بالبلتة؟ سمية كويت سرى سمية أين يتي؟ أوكي سمية يودن دي سمي بكجر تسن جيرا لتيكو غوهم سكب بالبل خي سجلة ويتو ندو فاجرة سجلة ويتو نبرندر أستاذ أوكي مو وياي هاي قبلتين تاني تلما فا مكانك أين يسرى بالبلتة؟ هلو بالبلا لما فاخنا سجلة كابون سا سجلة سيتي سنان أجنتو إن شاء الله وبليتي تاني يودن ديسي بك جيجيردو يوخان إن شاء الله نما براتي في جرا خنينا أنا بنتن أستاذ سمية أنا لقي سامت من جاي وهي أكا شارع الريوخين قرار جرتا لا سجلة كيفا أيام بك جرتو سن جيجيردو تكو بالبلا خيجيكم ستكو ويكابا جزاك الله خيرا بخير يدوسن اوكي نمني لما فاسر نجرا هلو هلو السلام عليكم نداغي مو سغلين نما لما فا ان شاء الله نما براتي شرا خنينا يودن دامته ان شاء الله اوكي سمية كسمت نوتوري اوكي هاي اوكي هلو لما صار معجون دندام أستاذ ربوت دوار قد إيتني ما لشتيفم فوزي عن دندام إن شاء الله ردورة سيهمات إنجرا قالت ومعام لما فابل بالتف قالوا نبن براتي شراخن إن شاء الله جزاك الله خيرا هلو نما لما فا نما براتي شراخن دي فما إن شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وبلين كين إن شاء الله نموت هدوتو سجنتات هنرتي بالبله هرماتو بربادوان تاتف وبليتي تينيا تلما فا بالبلتلي جراد أوركينه معرف نموت هدوتو سجنتات هنر بالبله والهرماتو بربادا
kanaaf inshaallah yoo dandeessan namni taraa takka yoo carraallee argattan namni tokko tokko akka itti bilbilu baree maybe bilbilli dafee isaa seenuu mala kanaafuu inshaallah warri taraa takka bilbiltanii hirmaattan akka carraa obboleeyyan keessanii hin qabne asumaan isin gaafadha jazaakumullah hirmaannaaf hamileef bilbiltanii ulfaadha jazaakumullahu khayran okay namni lammaffaa ka amma seene assalaamu alaykum sagaleen isaanii hin jirtu ammallee hello dhagahu ummata hello hello نقمت ساقلين ثاني إن شاء الله أوكي إن شاء الله هلو سمية سجلت يعني لقيسات ننجا هاي أستاذ أوكي قالت أمي تكسمت نوتور إن شاء الله دي فما نما لما فقل تاجرة هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أبو لسهين مكان كينيو يسرى بالبلتة سعودي عربية محمد تمسجن اوكي مقالة سورقية أيه جزاك الله خيرا بارك الله فيك دعوتو تي في اسلاما كچلو المنما غري جافات رجر غري جافاتي في غري طمرات ان شاء الله دقيقه شنقفه قمنا اسان كن طمره سغنتا تينل طمره نغي ولي دامنا غري جافاتنا خيستي ورقود فرچا جرن سمية ارسي كويت را محمد تمسجن سعودي عربيا را اسان لمانو چرا غاري حواف نمني غافي جلقبا دور غافتمو سمية ارسيتي سمية ارسي غافين جلقبا اكيجتو انتلتي عمر بن الخطاب حاتي وراء رسول ربي صلى الله عليه وسلم مكانسي اينيوت حاتي منا رسول ربي صلى الله عليه وسلم تن انت لعمر بن الخطاب تاتي مكانسي اين انت لعمر بن الخطاب تر رسول لفوله امهات المؤمنين كيس مكانسي اين حسن فقط اوكي قالت وامي محمد نعم كافي جلقبا لقيسه قافي تجهيرة حفصة بنت عمر اوكي قالت وامي محمد قافي لما فاسي جلقبا قافتما لا قامة قافي لما فاكي جتو ايوه علمي عمر بن الخطاب خن حديث هدو رسول الله وديس بكمو مكان سا اين عبد الله بن عمر اوكي هي سمية عبد الله جلتهم هي غافي سدفا نما دورة ديبسي انجفتتو ليه ان شاء الله غافي سدفا اكيدتو عمر برميقاف خليفة من أمة إسلاما هوغني جتي باركودن اوكي قالتهم جزاكم الله بارك الله فيك سمية أي غافين اللي سدورة ديبيتي جرتي غافين أكي تورتي عمر بن الخطاب برميقاف خليفة من أمة إسلاما هوغنا توري جتي وقاميك قرآن قالتهم مثلا جزاك الله خيرا بارك الله فيك دعوت تي في اسلاما كچلو المنما والدرغمين غريجا فاتنا فكاتي غافين جلقبا انتلت عمر بن الخطاب تنها دور الرسول تاتي ان حفصه جچوني سلما نسرتي دي بسن غافين لما فا علم عمر بن الخطاب خن حديث هدو اوديسون بكم مكانسا ان جاني عبد الله جاني سلما نسرتي دي بسن غافين صدفات في غافين طمرة تن أبان دور دي بسي انجفتو عمر برميقاف خليف من أمة إسلامة هوغنات غافي جتوف محمد تمسكنيت وقا كودان دور جي دي بسي إساتو انجفتي غريتنا وبليتين تنيلين أجين يجوران غافان غافي إر دي بيهوف وقا كودان إسلام هوغني جوران دي بستي عمر بن الخطاب وقا كودان خليف من ساتورتي دو توتا تي في إسلامة كجلو المنامة
warreen hanga ammaa bilbiltanii sagantaa tanarratti qooda fudhachaa turtan hundi galatooma isiniin jenna obboleeyyan keenya kan carraa dhabdanii gara koomantiitii fi gara biraatiin nu hordofuu turtan hundinuu jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum sagantaan teenya tan torbaanii tan gaafii fi deebisaa takkaan wal dorgommii barnoota islaamaa tan guyyaa arraa asumarratti xumuramte warra torbaanii godhee rabbiin torbaan nagaa walitti nu haa deebisuu isiniin jenna هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي من أخلي أقولي تغيرك جعلنا خولي كمروه والجيب بني بودنا خلد البهري ربي يتوجالنا يا إخواني أكا سهاب تدراني أقول ما فكيساني والردابة برقى جزرماني جلا نوها قدويني يا ربي من أخلي أقولي تكريتك جعلنا خولي كمروه والجيب بني بودنا خلد البهري كان يا خيرين نقجيه الجوع كان نراقدتو قدا قمجو كان ربي سداتو خيفي زادوك ربي التمني نريد أوحدا خان الرائف ورنتو يا ربي من أخلي أقولي تغريدك جعلنا خولي كمروه والجيب بني بودنا خلد البهري